Bagana ganne idan isinis. ما شاء الله كرادي رادا برتي بغنا غان دفتي اسمانو سغنتان شامي اورو وجين ترتي غاري سنين جنة Ayye galatoma ulfada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Kan gadii fi olii diimaa fi gurraachi adiidhaas haa ta'u magaalle hundumtu keessanuu jirtu aalii baganuuf jiraattan isiniin jenna gaa jalqabuma kana wal dubbifna malee carraa hin argannu arra guyyaan qaalii. Manguddoon ol baatee joolleen haa gabbuutu qeerroodhaa fi qarreen hulee qorraa sanuu takkaa firraan garree duuba eessaa argattan silaa mirga guutuu. Hanga dhiirti fuutee dhalaanis heerumtee shabaabban tun hundi nama guddaa taatu yaa koree simannaanaa isiniin jedhe halangumaan tumaa alafirraa yaasaa konfoleeyyii wajjin teessoon naman fuutu. Mabruuk alfa mabruuk misirroota keenya baga wal argattan arra isin lachuu ifamanuuf godaa akkuma beeynutti wanni isin jaamnuuf aadaa waan ta'eef lamee walit dhufee misirroodha jechuun haa ta'u qaalii akka ustaazaa kana keessaan qaqqaanfachuun maaliif yoo naan jettan namatti ulfaatu afaanumarrattu kaaniin tokko goonee kabajamaa keenyaan arusticha jechuun Umara kongapu. Jiruu kophummaarraa jaaramanii ba'uun silaas taphaa miti hundaafuu tokkuma horaa bulaa jennaan lamee walit dhufeen jaalalaaf gammachuun umriis nuuf dheeradhaa hanga waggaa kumaa ilmaan warra hayyuu wanni beektu kunoo warra akkanatti walit dabalamee dhibee kophummaarraa wal dhungatee fayyuu nuti maal goonaaf ree kan ofin agarrees kutaa kophaa keessaa je'ee haa iyyuu. Keessummoota keenya arra seera guunnee tasgabbooynee teenya laal wanni niin ji'uuf arra barsiisaatu dabalamee haqaan bultii ijaarratee waan biraatii miti tanaaf barattoonni diggisii qopheessee keessummaas dhiheessee koottaa nyaadhaa je'ee namuu garagaraa nu yaama tarratee waan hin jirre seete sanuu bar diggisiin arranni baay'attee ni argitamee yoo namni nyaatee quufee lafatti hin hambisin. Arra baabaa keenyaaf wannummaan hin taane bu'aan isii maalii jettee ijoolleen isaa hanga lubbuutti hundi haadhi haattu jettee waliif fidde hundi gadiif oli. Akkasi gammachuun qalteefiin siin je'e gaalaaf re'ee looniis guyyaa kana guutuu nyaachaa oolte aaliin amma yoo sheena'es warri asin oolin. Yoo akkana taate arruman jettu ree yaa gurbaa fuulbanni keessummaa daambartanaa fi nama ashiroo fi hulbanni irraa haajaa. Eegaa taakka jette walumatti dhaabi yaa rabbi hundaa'uu ol galchi mee jaarii yaa faaxee heerumi maammadoo maalee itti cabsi aarii rabbiin siif laafifnaan silaa lama ta'uun bar dhugumaan gaarii eega sirraa guutee furadhuu saggaariin kabajamaa keenya yaa ustaaz Bukaarii. Fuudhan akkatti laal di halaal warri wal sossobdan yeroo karaa keessaa galal isiniin baana kan duydaan ciiftanii dhugaa itti dhiiftanii godhaa bultan zigaal yaa naggaadee cinqii tan bobbaansi silkii guyyaa caalaa warri galgala finiinsan magaalaa qaamaan kophaa bulaa yaadaan fagoo deemee bobba'a halaalaa beekaa cal ja'aa bara dubbadhu mee takka yaa gosa wadalaa dukkana daldalaa isaa ol ja'amee amma riphiseeti dhokateen alaala. Kunoo dhiira jechuun laal kan akkanaati fuudhee ol naqatee jaartiidhaan taphatu firraa lafa kaa'ee jaalala bilbilaa dhugaa isaati gaa duuba maal gootiif reetan dhuftee hin dhunganne baay'inni maamilaa hubachuun dirqama arrabooda inni nama akkasiitii wajjin
tokko miti wilii miila yeroo isaa eeggatee ijoollee barsiifatee hoggaa waliin ga'e siree irra didje'ee dhungata kaamila. Yaa hinaaftuu lakkii taa immoo siin harkaa maaliif ustee teessa kan du'aayin goone dachaafattee harka barfooni kan nyaatte samaalsit fakkaatte ofiif kokorfatte seete moo samarqaa. Haalli kun sin baasu ummata keessatti maqaa keessi dhahee arra sin salphisu of keessaa ba'iiti keessumaan gammadiif adde kaamilaa fi arusticha keenya Bukaarii Ahmadiif. Shukrii galchuu qaban tokkoof takka ta'uun kun dhugaan milkaa'u jaalattus jibbitus irraa gadiin nama kophaa taa'u. Gariin warra rafee hanga gurra isaa micciiran hin ka'u dhiiroo qaamni guutuun fayyuma qabaa fi jetti takka qalbii keessaa gaafiin yeroo natiin taltu waa'ee gurbaa usee gola keessa taa'u. Rakkoodhaafiin ja'a osoo dalaguusaa hin hubatin kilaash kan rasaasan qabne fannifattee lolaan dheeytee hoggaa didde kasaaraa of muddee taatee miti bilaash. Dhugaan dhuga feeti kofliteen callisin qoosaadha seeteeti warri of shakkitan deemaat ilaalama. Dhiirummaan namaa bar hidhannaa guutuudhaan wajjin madaalama. Badii maaliin qaba dhugaa jirtuun hime namni badii qabda naan ju'u jiraannaan haana hidhuu deemee dhiitee kufaa yaame. Gurraan na hordofaa amma kofluu dhiisaa laal akkiin je'eeti namuu tan sossobdan san karaa halaaliin manatti galfaddaa tasgabbiidhaan ciisaa dhukkuba kophummaa saniin nama dhinsaa. Dhugaa dubbachuudhaaf dharraa naman baaftu dubbachuun bilbilaa namni kun hundinuu amma kophaa buluus utaaluu hin oolu booda hoggaa jiilan. Abdii maalii qabda feetu waliin gubdee kophaa tantee haftaa barta kallee dhabdee yoo haasawite dilaan. Amma naasiin je'ee guyyaan keenyaas ga'ee takka taatu malee nagayatti ji'iin firiindota dilaan. Maaliif yoo naan jette yaa saa'iba kiyya dubbiin ni jabaatte arra maal qaanfanna koottu ni gaafannaa akkatti wal fuudhan Bukaariif Kaamilaa. Dhugaa dubbachuudhaaf arraniin taajjabe. Barattoota isaa maaliif yoo naan jetta warra ollaa hundaa fakkeenya gaariidha. Hojii isaaniitu nama gammachiisa. Yaa ijoollee teenya isiniifaa beeku ustaaza fuusisuu tana waa beeytanii dhufnee isin laallaan isin maasha Allah gammachuuf jaalalaan asin nu eeydanii akka warra gariitti osoo nuti teenyuu akkamitti fuuta jettanii hireedhaaf jechaas mufattanii wahii nu jeeytanii. Irraa haa jaalatu. Tun ijoolleen dhugumaan tan Rabbiin beeksise eega fuudhuun abbaa isaan gammachiisee mabruuk alfa mabruuk jechaa jiraatte moo markaza tatteessee milkaa'uun isaanii arra shakkiin qabu waan isaan hojjetan maleekaan raamataa duruu Rabbi geesse. Arustittii teenya tujjaara wallahi waa carraasi tolchee zanaa jedhiusi du'aayii ta'e Rabbiin hojiirra siif oolchee. Yaa Kaamilaa teenya quban qabdu malee kan jajjabeessanii warri ati jalaa manattiin galatte Bukaarii Ahmadiin sumaaf irra jirti arustittii teenya baganuuf gammaddee fuulduralleen gaddin. Waan biraatii miti waliin dhufuun keessan hireen qooda ta'uu nutti agarsiisaa jaalannus jibbinus wanni jennuun jirtu gammachuun keessanuu nama aqlii qabu numa sabbarsiisa. Kanaafuu mee takka keessummoota keenya qalbiitu na shakke maasha Allah jedhaa du'aayinuuf godhaaf wajjin nuufaa bulchu Kaamilaaf barsiisaa. Ammaas waa hundarra maasha Allah arra irra deddeebi'ee awwarinniin kuudheef barattoota isaa kan gammadaa jiru kan gammaduus qabu kan abbaa fuudheef ustaazaaf gammaduu waa baasallee miti bar wanni niin ju'uuf markaza biraattiin dhaga'e nam lamaatu ja'an abbaan fuudhuun qabu je'ee funyoodhaan of fudhee usuunis na dhibde. Wanni firraa himnee dubbiin jajjabaannaan silaa dubbii kanaa himuu ni qaanfannaa. Bakkuma sanitti nurraa haa oolchu gaa Rabbiin nuun hin ga'in firraa maganfannaa. Kunoo nuti arraas ijoollee eebba qabdu tan uumamaan jabduu sanii wajjin asii dhufnee bashannannaa. Yaa manguddoo teenya arramee garaadhaan ijoollee teenya tanaaf haajaa isaan keessaa haa ta'uuf ja'a Rabbitti ol kennaa.
Rabbiin nu mudini naman ajaa'ibu warri hireef jecha kaasu girrigirri akkaan an beekutti kunoo laal akkatti lamee wal argateef gammachuutu sirrii. Markazni abaarsaa waan taateef hin beeku hoggaa abbaan fuudhe barattoonni isaatis jalqabee girgirii. Ati eebba qabdaa waan dhabde maal qabda shukrii galchuu malee yaa Ustaaz Bukaarii. Kan misirroo labeewun arra waliif fide maashaa Allah rabbiin keenya dhugaan gaarii eega tokko jedhee soomana kophummaa jaalalaan fursiisee umriis nuuf dheeressee walumaan tursiisee nuufaa filachiisu galmaan ga'ee aarrii nuti gama keenyaan numa eebbifna gaa mee yoo aamin ja'an gammachuudhaan arra miira keessa galuu hin ooluu bar jarri harka kee ol qabii nin jira ji'imee yaa Ustaaz Bukaarii. Harra waa milkaa'ee akkana harra waa milkaa'ee barattoonni isaa warri barsiisaatiin gagammachiifate jaartii fuusifatee jarri waa tolchee rabbummaan haa beekuuf warra isaaf beekee qorra keessaa galchee akka inni rafu nuuf godhe hammatee warri ollaa hundi osoo arra dhufee ijoollee qaruuxee tanarraa laallatee abbaa fuusifate. Bisaamee aaliitun dhugumaan qaalii irraa haa jaalatu arra ijoolleen isaa duwaayin galatte isin warri ollaas kan barsiisaan keessan jechaa jiraatu kophaa gangalatee akka tasgabbaa'u yoo godhuu barbaadan fuudhaa mana galchaaf tan inni jaalate imaanaan haa rafu harkarra kaayyate. Yaa Ustaazii ati wilii arra booda argattee miqooda inshaa Allah ganaa bar sagaleen teetu akka itti toltu yoo takbirtaa jettees maaliif yoo naan jette paakeejii zalaalam waaqarraa guuttattee maal yaada qabdaree eega gammaduudhaa duraa fi duuba kee hunda yaadattee kanaaf sagaleen kees wilii arra booda sirritti jetti bum areera raamataa saniin hoggaa jiite. Naman sodaatinii yaa Ustaaz Bukaarii bar osoo argattee namuma hundaafuu akkasuma gaarii awwannin ju'uuf nama tasgabbaa'een nama tasgabbeessaa namni qalbiin isaa bakka biraa jirtu yaadeennu yaadeessaa silaas yoom gammachuu sagantaan gaggeessa. Haa ta'u malee gaa ati durumaanuu fataa nama goota hedduu hin dabbaramne as booda faa'inuu rabbiin sirraa guute eegadniitii fuute waa takkan dubbannu hordoftoonni kan kennutis gargaaramne fataa jettee dhuftee miira gammachuutiin nullee fataa goota konfoleeyyiin tunis akkan hin hiraaramne. Mee duwaayii godhaaf eega walit dhufan habaqaala milkii isaan nuuf taasisee gamaa fi gamanaa riskii sitti yaasee galgalaaf ganamaas aadaa haa taasisuuf hogguu wal kabajuu yeroo wal yaamanis jecha bareedaadhaan walitti dubbachuu isaaniif laaffisee nuuf haa jiraachisu jireenya gammachuu warra lubbuu fiirra wal fedhu nuuf godhee warra waliin ji'u duraan dhukkubni koo hospitaala dheenaan barni wallaalame aneegaan sirkadhee qalbiillee horadhee eenyu akkaan ta'ees of beekee hubadhe bagaansi qabaadhe barsiiniin yaalame warri kophaa jirtan dubbii tana qalbiinsuuta itti laalame. Warri garee tanaa duris wal jaalata haala hamaan qaban anuu turteen baree wanni akka lalisee markazni guddatuuf gara yuttuu saaree warra kaayyoo guddaa qabu waan ta'aniif hoggantoonni garee barattootaas ta'ee amirranii wajjin manguddootaaf koreen duraanuu beeytanii haaluma kanaan hifannaan maletti markazaas ijaaraa fuuldurattiin deemaa bilaalonni hafees ol ka'ee haa fuudhu sumayyoonni keenyaas laalladhaa heerumaa rabbiin ija isaatiin dhiira caalu isiniif haa laalu. Numa sababsadhaa seera shari'aatis guutaatuma deemaa amirran markazaa kan barsiisaa keessan arra fuusiftanii diggisaa fi jirtan baay'ee galatooma. Arusticha keenya haadha mana keetii siifaa godhu jaartii ijarraa si beeytu atuu numa beeytaa dhugaan si jaalatti isiinuu si biraa baatee gandan dheeytu kaayyoo galmaan ga'uuf yaada wal jijjiiraa carraaqachuu malee tan duraan ol keessan aadde kaamilaanis dhiittee gadinneeytu shishim jennee jirra cilee bishaan buute balaanis hin qeeytus. Bultiin teessan lamaan iccitiin haa deemtu karoora keessaniis adawwin hin arkin jiruu teessan keessa waan bareedduu malee isiniin haa didu waan
namaaf hin tolle hammeenyaa fi fokkina arustittii teenya. Aartus obsi malee waan hin jirre hundaaf jarjartee hin sokkin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Warri arra lamaa boru sadi haa taatu jedhu.